Egaa daawwattoota keenya kabajamoo amma bakka makiinaa irraa yaabbatan dhufnee jirra. Akkuma argaa jirtan baasni kunoo kana baasa kanaan deemna. Kulaniin baasa yaabbattee jirti. Amma daqiiqaa 20 booda baasni nuun baha. Karaan isaa xiqqoo akka karaa Finfinneetii miti. Xiqqoo karaan isaa caccabadha. Karaa yeroo deemnullee isin agarsiifna. Bishaantu jira, gaarreenitu jira, waan hedduu namatti tolutu jira. Ammallee turtiin keessan hanga dhumaatti numa waliin hodha. Daawwattoota keenya kun amma makiinaan ittiin deeman eerar makiinaa kana. Kulani maal asiin? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya karaa irra deemu jirra. Uummata jilaa kana keessa seennee deemna. Nufaana turaan ga'e irra geenyu isin jirna. Turtiin keenya nufaana. Biyya teenya egaa kun akkana namoota hedduu waliin akkanatti fe'amtee deemta. Akkasii amma deemna karaallee waan tokko isinitti agarsiifna. Ammallee turtiin keessan hanga dhumaatti numa waliin haa ta'u. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya nufaana jirra deemu jirra. Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kanatti makiinaa biyya keenya wal hammatanii deemanii bika akka baadiyyaa kana namni wal hammatee deema. Dhugaadha. Kun akkanatti wal hammatanii jaalalaan jechuudha deemaa jiranii. Ammallee turtiin keessan waliin haa ta'u yeroo dheene viidiyoo babbareedaa waan hedduu isin fayyadaa isiniif waraabna. Turtiin keessan hanga dhumaatti numa waliin haa ta'u. Isiniin jenna. Uummata agarsiisa. Keenyaan isinitti agarsiisa. Akkasii gaa hordoftoota kabajamtoota keenya turtiin keessan nufaana haa ta'u nolan karaa erga deemnu xiqqishoo viidiyoo isiniif waraabna karaa yoo naa mijaa'ee jechuudha nufaana turaa isin jennaa isin jaalladhaa isin kabajaa. Daawwattoota keenya kabajamoo biyyi erar biyya kanaga erar goota jechuun lafa gartee baay'inaan kuduraa fi muduraa qabdu keessaa tokko. Keessattuu burtukaana haala qabdi. Akkuma argitan kun burtukaana. daawwattoota fi hordoftoota kabajamtoota keenyaa kan nagaa fi fayyaadha jirtanii nagaa qabdanii akkuma isiniin jennetti eessa deemu deemnaa bakka bareedduu bakka addaa takka isiniif dhenne jennee turre bakka isaan kunoo bakka bishaan hawwaa kana akkuma agartanitti bishaan hawwaa san dhufnee jirra nagaa fayyaa qabna dubbadhu. Kunoo geenye jira bakka bishaan hawwaa sanii kunoo birkaan kanaa. Amma seennee dhiqannaa bishaan kun daawwattoota keenya birkaan
Egaa daawwattoota keenya bishaan oowwan kuni akkuma argitan birka kana keessaa egaa kan maddu bishaan kun gaa bishaan namtolchee miti bishaan uumamaati as keessaa baha achitti manatti godhanii achi keessatti dhiqatan jechuudha. Bishaan kun waa hedduu fayyada. Bishaan uumamaan rabbiin gartee lafa keessaa boqochiise. Daawwattoota keenya bishaan kun gaa bishaan oowwaa bishaan gartee uumamaan lafarraa rabbiin boqochiisu jechuudha. As keessaa burqaa ilaa achi seenaa achitti dhiqatanii yeroo seennee dhiqannullee isin garsiifna. Bishaan kun gaa faayidaalee hedduu qaba. Faayidaan isaa inni tokkoffaan warra gartee qabbanti miila dhowwite harka dhowwite qabbanti dhowwite miila laamshoosite warra saniif hedduu gaariidha. Akkasuma faayidaan inni lammaffaa warra hadhootu qabu. Warra hadhootu qabuuf hadhootuun akka irraa bahu taasisa jechuudha. Hadhootu beektanii waan nyaata nama cufaa waan gartee nama haqqisiisaa asirra nama taa'a jechuudha. Hadhootu san balqam jaane arabni. Warra hadhootu balqam san qabuuf hedduu bareedaadha bishaan kun. Inni sadaffaa bishaan kun wanni fayyaduun warroota gartee garaa keessaa waan adda addaa qabu raammoo akkasuma raammoo garaa keessaa waan garaa keessaa nama nyaata akkasuma namni gartee jawwee xixiqqoollee garaa keessaa qabu bishaan kun hedduu fayyada warra san. Dhuunaan bishaan kana kan dhuganillee ni jira. Dhuunaan jalaan sirraa bahaa gubbaan si haqqisiisa. Raammoo fi dhukkuboota jarmii garaagaraa akka garaa keessa jiru sirraa baasaa jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya gisee dheenee seennee dhiqannullee isin agarsiifna. Bishaan amma dhiqachuu deemnu kun gaa'inni kun lammaffaadha. Inni tokkoffaan ammoo viidiyoo isin waraabnee jirra viidiyoo lammaffaa keessatti. Daawwattanii ammallee gaa turtiin keessan waliin haa ta'u nagaan nuuf tura. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma dhiqannee kunoo bahaa jirra. Bishaan waraabbachuuf deemna gaamma. Bishaan dhugan kan waraabbataniitu jira isin jennee turre bishaan san kunooti. Argaa jirtanii? Bishaan kunoo kana boolla kana keessa waraabbatanii kulani ni waraabi. Kulani. Anas keessa gakkutee irra bishaanummaan kunuu gannan dabarsineeti. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo bishaan roofuu isiniif waraabaa isiniin jedhe kan dhuganii raammoo akkasuma wantoota garaagaraa garaa keessa nama baasu bishaan san kunoo kana haala kanatti waraabbatan gaa bishaan. Ono kana fakkaata gaarree jechuudha. Har'a gaararra ol deemu jirra bakka rabbiin hongee gaararra deemnee bishaan keenya waraabbannee wakkoodhaa viidiyoo keenya maraa isin bashannansiisaa jechuudha. Akkasumatti namoonni hedduun namni Dirree Dhawaa irraa dhufee jira, Jijjiga irraa dhufee jira, Jabuutii irraa dhufee jira, Hargeysa irraa dhufee jira, Finfinnee irraa dhufee jira. Warri nuti hojii dhufne illee hedduu jira. Nam 10 akka hin taane warri hojii dhufne isaan illee achi dhiqachuu jiranii namni hedduu dhufe akkasumatti nu obsaan isla bishaan fuudhee deemu jira. Bishaan inni dhugee jira angaruu bishaan hin dhugne anaaf fuudhee deemu jira. Haala kanaan akkas fakkaatti gaarri ni bareeda jechuu hedduu takka bareeda. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya warreen yaada qabdan as jala yaada adda addaa hanachuu mirga qabdanii mirga guutuu qabdanii amma viidiyoof ture isinii deebisnee isiniif maraa deemna. Gaarri kun gaa guyyuma tokkotti akka itti nu jijjiire isiniif himnaa isinitti agarsiisnaa nu faana turaa isiniin jennaa jechuudha. Ijoolleen erargootaa taatan jechuudha. Ijoolleen erargootaa an erargootaati warraasiiti. Erargootaa bikka kanaa ja'iiti. Koomantii jalannaa barreessuu hin dagatiin. Men erargootaa taatan jechuudha. Koomantii jalatti warra erargootaati. Erargootaa bikka kanaan dhaloonni kiyya bikka kasii ja'iiti. Koomantii jalannuu barreessuu hin dagatiin. Takkaffaa lammaffaa deebii warreen erargootaa taatan jechuudha. Bishaan kun akka nagee fayyaa bishaan bareedaa ta'e. Warra adda addaa warra tokko tokkoof jechuun warra dhugaadhamoo kijiba ja'uuf akka himtan takki immoo akka beektan abdii qabna. Akkas ta'e hunu har'a erargootaa keessatti argamna. Zanaa fataa jecha warra erargootaatiif magaalaa erargootaa guututti magaalaa keessa deemnee bikka kuduraa, bikka jimaa, bikka nyaataa, bikka maali magaalaa xiqqoo bareedu takka fi burtukaana manaa qabdii beekta. Burtukaana saniif viidiyoo isiniif marraa. Akkasii daawwattoota keenya
erar gootaa gaa bishaan owwaa qofaame ka qabdu dhugaa dubbachuuf waan ajaa'ibaa jira waan isiin qabdu burtukaanaa fi mandariina dhugaa dubbachuuf muuzallee ni qabdi boqqollollee bishingaallee waa hedduu qabdi kuduraa fi muduraa maangoo abukaadoo waan hin qabne hin qabdu garuu kuduraalee isiin qabdu keessaa akkaan natti tolee fi akkaan natti mi'aawee burtukaanaa fi mandariina akkuma kalee galgala nyaannee garratti burtukaanni gartee gara biyya alaa baay'inaan ekspoortii godhamu erar tanarraa akkasuma burtukaanni baay'inaan biyya keessatti gurguramu asirraa waan godhaniitu jira warroonni biyya keessaa kabiraa burtukaana erar kana fuudhaniiti habba lama sadiif dura kaanii kana si dhandhamsiisanii kabiraa dhangaggaawaa si gurguranii jechuudha. Maal agarsiisa kuni innawaa burtukaanni gartee erar mi'aa isaarraa jechuudha. Akkasii burtukaanni erar dhugaa dubbachuuf akkam mi'aawaa warri gartee qotee bulaan gabareen gartee qotee bulaan naannawa kanatti burtukaana qaban yoo xiqqaate malyoona 3 ka gurguratu malyoon 2 malyoon 1 akkas gurguratan jechuu waggatti burtukaana isaanirraa mee burtukaana illee yeroo bunillee isinitti agarsiifna ammallee nooliin turaa jira. Akkasuma kun kana fakkaataa ganda keessan fuulduraaniin isinii mara duuba keenya kuni fuuldura keenya kuni kun fuuldura keenya karaa baaburaati kun duuba keenya karaa baaburaati kuma agartanii karaa baaburaa amata meeqa duraati. Maal dalagaa jirta? Maal dalagaa jirta? Gindila? Bishaan kan jirta? Maal dalagaa jirta? Maali kun? Maali kun? Maal? Bishaan nuu banaa jirta? Akka biyya hunda keessa deemuuf bishaan nuu tolchu jira mucaan kun. Eenyu maqaan kee? Akka margaa jirtan laga Abbaay jechuudha. Eenyu maqaan kee? Maqaan kee eenyu? Maqaa? Maqaa adiga? عندي ما حد سميني صار وين محي واحد ها بوغو هاي بيهن انت كي ماذا بيهن هل كنت جيني صار afaan Somaalee beekaa dildii nu tolchu jira laala akka gaafa ijoollee akkanatti hin taphachaa turan jechuudha akkanatti dhoqqee akkana gooneeti jechuudha dhoqqee walitti qaqqabnee asiin kun kiyya bishaan kun asiin gabbaha jennee mana faa jaarree miila faa keessa keenya akkanatti taphachaa turre waa ijoollummaan nama yaadachiisa afaan Oromoon beeku afaan Oromoo magarnaysa afaan Oromoo magarnaysa Bilaal Bilaal oo shokolaata ibsu shokolaata ibsu maallaqa harkannaan kiisha keessa naa kaayetta akkana waan ijoollummaa akkanatti yaadaddaa hunolaal wanni kuurii akkana warri taphachaa turtan ijoollummaa na yaadachiise saniifin isinii keessa godhe jechuudha. Akkasii hunoo magaalaan teessan magaalaan wanniidha tana fakkaattiin isiniin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa hunoo tana fakkaatti magaalaan teessan baajaaj kun asirraa ollufti asii gad yoo karaa kanaan deemte malee karaa kanaan gadiin kuttu jechuudha. Akkasiin isiniin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkasii baajaaj tana horraameen dhaabbifannaa faana tura. Akkasii baajaaj horuuf deemna. Akkasii hunoo magaalaa dhufnee jirra magaalaan teessan tana fakkaatti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya tana fakkaatti magaalaa Burtukaana magaalaa adda addaa magaalaa Killee magaalaa Annanii magaalaa adda addaati. Dhaabbaga timaatiin xixiqqaa tokko fa'aa jira timaatiin warra durtuu timaatiin xixiqqaa kana ataraa akkasumatti kunoo shunkurtaa timaatiin qaccee kana jira kunoo dinnicha shunkurtaa aannan waan adda addaa jira jechuudha magaalaa meeqa wanni tokko timaatiin kun meeqa kiiloon kun akkasii hunoo magaalaan erar akkana fakkaatti magaalaa barbaree jira magaalaa qonxaree jira magaalaa adda addaati. Hunni taatan asjala komantii jala magaalaan teessan tana fakkaatti. Hunoo magaalaa akkaan namatti toltu obsaan sodaatee deemu jira hasharaa jira akkasuma barbaree jira akkasuma ulbataa jira akkasuma killee jira akkasuma kuduraa adda addaa jira jechuudha.
warreen magaalaa teessan tana yaaddan koomantii jala haa rabbii jaadha kun akkanuma chipsii jira kun akkasuma jimaa jira kun akkasumatti waan adda addaa jira chipsii jira timaatim xixiqqaa warra durfeenya tokko jira akkasuma zeetaa jira akkasumatti dinnichaa jira warreen as keessa magaalaa tiyyaa ganda xiyyaa magaalaa tananiin beekaa jettan as jala nu barreessaadha kuno magaalaan xiqqoo bareedduu tana magaalaa mandariinaa magaalaa burtukaanaa magaalaa adda addaati magaalaa kan namatti toltu jechuudha magaalaan eerar jechuudha magaalaa eerar warri taata warreen biyya adda addaa Ameerikaa Awustiraaliyaa Suudii biyya adda addaa jirtan magaalaa toomeettine koomantii jala naa barreessuu baattanii isin himeetiin jira akkana magaalaa keessan dhufee isin daawwachiisee galatoominaa jechuu baannaan isin hin dhiisuun isin hinjaa akkasii ati warra magaalaa eerar gootaati mee warra eerar gootaa jiru warreen biyya adda addaa jiru warra hedduu nama hedduu si daawwata warra saniin maal jechuu feetaan yaada maal jechuu feetaan dhaamsa dhaammadhu ana banta akkam nagaa fayyaa qabdanii firra keetilleen si dubbisu hedduun qabana dubbisuun feene si dubbisuun feene hayyeegaa warreen biyya adda addaa Suudii Awustiraaliyaa Kanaadaa biyya adda addaa keessa jirtan kun olaal akkanumatti magaalaa teessan gamanumaan daawwachaa koomantii jala warreen beeytan ni beeyna jaa koomantii jala nu barreessaadha warreen hin beeyne immoo yaada kan nadhu jechuun nagaa fayyaa qabdanii jettee akkasii isin hin jannaa hedduu takka isin jaalannaa isin kabajnaa nu faana turaadha isin hin jannaa ati magaalaa tana moo eessa biiti gandi keessuma magaalaa magaalaan eerar akkam fakkaatti si biraan akkuma waliin garuu kana magaalaa bareedduu magaalaa xiqqooti magaalaa burtukaana mandariiniisi magaalaa bareedduu xiqqoo warri magaalaan biyya adda addaa kara keessa warreen as taatan huno magaalaan tiyya tanaa jaadha yoo isiin moo firra keessan taata warreen biyya adda addaa keessa jirtan koomantii jala barreessaadha deebii yoo naan jettan deebiitiin dhufee viidiyoo isiniif mareechuudha yaada waan jettuun ni qabda waan jettuun waan ummata dhaamsa ummata keenyaatiif oromoodhaaf maal dhaamtaaf nama hedduu si daawwata waan ta'eef nama saniif mee dhaamsa akkam dhaamtaaf ummata keenya bakka kana goomaan dhaamaan maal nagaa fayyaa akka qabdan oromiyaan bareedduudha galaa jettaa immoo warra biyyaan baa jiruun oromiyaan hin bareedduu qaaliidhaa jireenyi si jettaa immoo kottaa galaa jettan addunyaan jiruun qaaliidhaa isa hunda keessa addunyaan jiruun hammeenya qabdu jireenya isa hunda keessa qabbina fayyaa fi nagaa haa ta'u keessatti galanii keessatti jiraatanii bareechan biyya namaa jiraachuurra biyyee fi jiraachuurra caala duub bareeda warreen biyya adda addaa keessa jirtan kunoo biyya namaa jiraachuurra biyyee fi turra caalaa akkana dalagaddaadha akkana kai biyyee fi keessatti jireenya jijjiiruudhaaf biyya namaa hin deeminaadha akkasii galatoomeeyya hayyee maqaan keenyu garuu yoo si barbaadanillee maqaan kee Ruumiyaa warra magaalaa asiitisa warra magaalaa hayyee yoo si barbaadanillee dhufee akkaan asis si barbaadu assalaamu alaikum akkam nagaa magaalaan eerar maal fakkaatti dalagaddaaf jijjiiraa biyya namaa hin deeminaa warran biyya namaa jirtan biyya namaarraa deebi'aa galaa jettaa immoo maal jettaan maal dhaamtaaf oromoo saba hedduu si daawwata nama 100 olii si daawwachuu danda'a waan ta'eef maal jettaan biyya teessan guddisaa warreen biyya adda addaa baharaan Suudii Yaman biyya adda addaa deeman maal dhaamtaaf biyya teessan keessa jijjiiramuu ni dandeessanii jettaa immoo ni dandeessa jijjiiramanii fiddanii saniifuu biyya biroo hin deeminaadha jettaan galatoomeenyu sin jaan maqaa kee warreen asumaan koomantii adda addaa yoo si barreessanillee dhufeetiin asis si barbaada waan ta'eef maqaa kee himadhu Faaxumaa Hasan warra magaalaa asiiti eerar warra eerarii jechuudha asumatti ortee jiraachuu jirta jechuudha jireenya kee keessatti gammachuu qabda jechuudha alhamdulillah rabbil alamin inshallah rabbi si yaadisu rabbi umrii si yaadeeresu du'aa isii goona warreen si barbaada yoo jiraatan biyya adda addaa keessaa koomantii jala yoo si barreessan dhufeetiin si barbaada inshallah khayri waliin nu adeemsu السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي مكان كي يسنجا؟ يا ماما نانجا. هندي يا ماما ورا مقالة سيدي. ورا مقالة سيدي. مقالة أنتو ناكم سفكاتي ورا بيادات. nama dalagatutti. Nama dalagatutti. Dalaganne jijjiiramuu dandeenya. Jijjiiramuu dandeenya warra bishaan nama harkaanfatee akkanatti raachi nyaatu hundumaa
ta'anii dalagatanii keessa humnaa'anii biyyattii humnaa'uu barbaachisa. Eeyyoo gaariidha waan gaariidha maaliif jennaan nuti amma warra biyya adda addaa biyya namaa keessa deemee dhumuun jechuun biyyi teenyaas yoo dalagatan jijjiiramuu dandeessa. Biyya namaa san caate biyyi teenya keessa hunduu gatteenye dalaganne biyya namaa san caasisiifna jechuudha. Saniifuu warra biyyaan baa jiranii kottaa deebi'aa dalagaddaa jechuudha. Dalagaddaa xiqqaa qushaasha qumaara rabbiin haa godhu jennaan ka. Biyya namaa keessa warreen jiraniif dhaamsa akkam dhaamtaafati dhaamsa akkam. Biyya namaa guddisuurra biyya fi guddifachuurra caalaa. Kuduraa gurgurtuus waan feete gurgurtuus ulbata gurgurtuus jiraachuu ni dandeessaa biyya tee keessa boontee jiraatta deebi'aa jenna. Numa nyaata numa dhiida magaalaan isaanii warra akka babal'atan kana fa'a deebi'aadha jennaan warra nu galaadha jennaan. Addummaannee biyya kaabnu jennaan kaballoo. Hayyee galatoomee hedduu takka isin tana ibsuun barbaaddu Oromoodhaaf ibsuun barbaaddu. Hayyee maquma kee qofa naa himi. Kubraa warra magaalaa asiiti warra magaalaa Erarii hayyee warra asii taatee galatoomee. لا أي مال سر أفرنا شنكورة نفر شنكورة ميك غير رابطة قرش كودن رافر دوا شنكورة كيسيرو ميك كيلون حبة أنت قرشوني كيسير قدام كمو ما شاء الله رخيشة خوتة لا ورا بيا دادا جرتا خوتة دا ونو ما خدران رخيشة كنا لا ستة كم أقرتني جتورا ورا سعودي دبي بيا دادا تيسني وني عندي كاري ده جتان كنو غندا خيسني جو غلطان مقالان تيسن رخيشة كنا وني عندنا جتورا